Safana ta'a yaadaan illee jechuudha warri nu gargaaraa jirtan akkasuma ooma hundaanuu warri nu gargaaraa jirtan galatoomaa isiniin jenna akkasumas immoo gaafa rabbiin gara kana keessaa nu baasee galata kan jedhu dachaadhaan deebisnee kanaan amma kunuunsi naannoo kun gaara duraati awwaala jechuudha awwaala jechuudha awwaala meeture kunoo bakka kanarree amma argitee akka biraa keessa Yusuuf asitti dhiiqfamee asitti rukutamee waan baay'ee ta'aa ture jechuudha as keessatti jiru. Viidiyoo irratti akkuma argaa turtan jechuudha boolli Yusuuf itti miidhamaa ture kana gaafa Abdallaan jechuudha. Abdallaan gaafa qalbiitti hin deebine sana gaafa maraatummaa isaa keessa jiru sana faayoo wajjin Yusuufiin asitti galtee jechuudha dhakaadhaan cafakaa ture asitti daraaraa ture asitti miidhaa ture jechuudha. Asirraa kan ka'e dhuma viidiyoo jaraa irratti illee jechuudha asiin as gubbaa irratti jechuudha ol ba'ee jechuudha Yusuuf gaafa sana tabba kana yaabbate jechuudha. Asiin hordofnee faana buunee osoo barbaannu guyyaa meeqa bullee jechuudha guyyaa meeqa gaara kana keessatti dhumnee Yusuufiin hiriyaa wajjin arginee jechuudha bishaan tokkotti darbannee bishaan kana dhugee Yusuuf akka ba'usee jechuudha gaafa dura. Amma gaa asin jirtu hiriyaan asin jirtu boolla hedduutu jira as keessa inshaallah boolla kana keessaa kamiin akka ta'e garuu rabbumatu beekaa anis immoo hagan danda'e haga socho'uu danda'u tokko deemeetuman ilaala jechuudha akka isheen jirtu yoo rabbi natti argite. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya bakka jirtanitti nagaan keenya inni kabajaa fi jaalalaa isin dhaqqabu isiniin jenna. Egaan maarre akkuma nu hordofaa turtan har'as immoo nu hordofaa jirtu jennee abdii qabna. Kanaaf nagaa isinitti dhaammanna. Amma gaa walitti deebinee jirra inshaallah akkuma beekamu. Kaleessa dheengaddaarree maalirra akka turre ni beektu. Akkuma beeksisee ture kaleessa jechuudha. Har'a ammoo kunoo gaara bira ga'een jira. Kaleessa viidiyoo tokko magaalaa bira keessa taa'ee isinii waraabe. Har'a ammoo kunooti gaaratti dhiyaadhee jechuudha. Akkasuma Yusuufiin bakka kam akka jiru baruuf bakka hiriyyaan faan jirtullee hubachuuf gaaratti ba'een jira inshaallah yoo rabbi jedhe amma kunooti gaaratti ol ba'eera jechuudha toora magaalaa irraa fagaadhee toora jechuudha ittiin irraa turan tokkotti dhiyaadheen jira uuma hundaaf iyyuu du'aa keessaniin nu biraa nafina akkasuma ammoo hiriyyaan illee gaara kana keessatti akka daraaramaa jirtu viidiyoo irratti argaa jirtu faayoon olii gadi oofaa jirtu olii gadi fuutee deemaa jirti. Egaa yeroo ammaa kanatti dhagaan akkasuma jechuudha yeroo ammaa kanatti egaa yoo rabbi na gargaaree gaaratti ol ba'een jira as keessaa ammoo Yusuuf gara kam akka jiru beeku. Egaa gaarri kun lafti isaa baay'ee bal'aadha. Lafa dachaas ni qaba tabbas ni qaba golas boollas ni qaba namni bakka fedhe yoo dhokfame yoo dhokate illee argamuu hin danda'u. Kana keessaa gaa yoo rabbi akka carraa walumatti nu fide yookaan diinaa walitti baana yookaan immoo Yusuuf fa'i walitti baana jechuudha. Kanaafuu inshaallah yoo rabbi jedhee amma adeemsa eegaleen jira gaara keessatti seenutti jira du'aa inaaf godaan isiniin jedha yoo rabbi na gargaaree jedhee mee carraa alanaa kana keeriyaa osoo baafanneeti osoo summii tokkollee nun argina osoo keeriyaa baafanneeti akkasuma keeriyaa fudhannee mana sana akka jijjiirrannu godhanna jechuudha yoo rabbi nu gargaare. Aga sanatti garuu akka keeriyaa harkatti deeffannutti mana jijjiirrachuu illee hin dandeenyu maaliif nuti amma gaara kana keessa jooraa jirra namni mana nu jijjiiru hin jiru namni mana nu dubbatu illee hin jiru as keessatti mana argachuun illee bu'aa ba'ii baay'ee qaba aarsaa baay'ee nama kaffalchiisa. Akkasuma immoo jechuudha deebinees immoo silaa meeshaan nuti qabnus immoo mana keessa jira waan ta'eef achi keessaa dabarfachuun cimaa osoo nuti akkasitti faffacaanee jirru jechuudha. Yoo rabbi walitti nu qabee jedhee Suleeman illee gaaruma kana keessa jira yoo rabbi immoo walitti nu fidee jedhe hunduma keenya iyyuu inshaallah namni tokko illee harka diinaatti osoo hin galin yoo kan gara manaatti deebinu ta'e yeroo gabaabaa keessatti jechuudha akkuma liinaafaa sana akkuma liinaafaan meeshaa guurratanii deeman sana jechuudha halkan dukkana keessa nutis akkuma sanaan halkan dukkana keessa jechuudha irraa baafanneetu fagaanna yoo rabbi nu gargaare. Kana booda jechuudha siiriin jaraas namni jaraas akka nun agarre goona inshaallah jinnoota jaraa wajjin
wal aansuun akkuma argitan yeroo dheeraarraa jechuudha. Illee dhufuun koo yeroo dhiyeenya narrallee jechuudha. Yusuufaa maal akka godhaa turte ni beektu. Baay'ee tokko daramaa turani, baay'ee tokko miidhamaa turani. Agaaraattis immoo miidhamaatuma jiraataa jiru malee harka laanne. Amma immoo mana akka jijjiirrataniif illee haala hundumayyuu mijeessee jira yoo Rabbi jedhee. Yoo Rabbi immoo nu gargaaree jedhe yoo nagaadhaan kan gaddeebinu taane inshaallah yoo Rabbi nurraa jijjiire mana jijjiirranna. Jaratti kan akkuma Rabbi nurraa kutu du'aa nu godhaa isiniin jenna. Egaan akkuma beekamu inshaallah amma naannoo nan jiru kuni naannoo itti jechuudha Keeriyaa awwaalanidha. Yusuufin awwaalanii turanii jechuudha duraan. Yusuf naannoo kanarratti awwaalameeti ture boolla tokko keessatti jechuudha. Yeroo torbee tokko oliif gaara kana keessa turan. Tariitii boolluma sanatti yoo Keeriyaa deebisan jechuufan amma dhufee kunootti dhiyaadhee jira jechuudha. Naannoo sanatti inshaallah bakka sana dhufee jira. Yoo Rabbi na gargaare boolla sana keessallee kanan ilaalu ta'a. Mee du'aadhaanis na faana ta'a isiniin jedha, qalbiidhaanis na faana ta'a. Yaadaan illee jechuudha warri nu gargaaraa jirtan akkasuma hooma hundaanuu warri nu sultaa jirtan galatoomaa isiniin jenna. Akkasumas immoo gaafa Rabbiin gara kana keessaa nu baasee jedhee galata kan jedhu dachaadhaan deebisnee kanaan amma kunuunsi naannoo kun gaara duraan awwaala awwaalamee ture amma asitti akka biraa keessa Yusuf asitti dhiigfamee asitti rukutamee waan baay'ee ta'aa ture jechuudha keessatti. Viidiyoo irratti akkuma argaa turtan jechuudha boolli Yusuf itti miidhamaa ture kana gaafa Abdallaan jechuudha. Abdallaan gaafa qalbiitti hin deebine sana gaafa maraatummaa isaa keessa jiru sana faaya wajjin Yusufin asitti galchee jechuudha dhakaadhaan cafakaa ture, asitti daraaraa ture, asitti miidhaa ture jechuudha. Asirraa kan ka'e dhuma viidiyoo jaraa irratti illee jechuudha asiin as gubbaa irratti jechuudha ol ba'ee jechuudha Yusuf gaafa sana tabba kana yaabbatee jechuudha. Asiin hordofnee faana buunee osoo barbaannu guyyaa meeqa bullee jechuudha guyyaa meeqa gaara kana keessatti dhumnee Yusufin Keeriyaa wajjin arginee jechuudha. Bishaan tokkotti darbannee bishaan sana dhugee Yusuf akka ba'utee jechuudha gaafa dura. Amma gaa asin jirtu Keeriyaan asin jirtu boolla hedduutu jira as keessa inshaallah. Boolla kana keessaa kamiin akka ta'e garuu Rabbumatu beekaa. Anis immoo hagan danda'e akka socho'uu danda'u tokko deemeetuman ilaala jechuudha. Bakka isheen jirtu yoo Rabbi natti argisiise yookaan isheen argaa yookaan immoo Yusufiifaan arga jechuudha. Yookaan Suleemaniin arga. Jarri hundumtuu jechuudha kophaa deemaa jiran. Suleeman illee kophaa deemaa jira, Yusuf illee akkasuma kophaa deemaa jira. Keeriyaa immoo faayoo takkaa qaba jechuudha. Yoo isheen qoricha wayiitti gootee kan irraa siqtu taate inshaallah yoo isheen qoricha wayiitti gootee kan Keeriyaa irraa siqtu taate nan baasa jechuudha. Dudduuba isheetti dhagee inshaallah yoo Rabbi na gargaare. Yoo immoo kan hin taane yoo isheen ofii bira jiraatte silaa ishiidhaan isheetti siquun hin jabaata. Ani amma bishaan illee waan tokko harkaan qabu, galaallee waan tokko harkaan qabu, harkuma duwwaan deemaa jira jechuudha. Silaa sheexaana isheen hin mul'attu. Egaa yoo isheen siirii godhattee yookaan Keeriyaattis goote osuma isheen keessa jiraattee iyyuu arguu hin danda'amu jechuudha. Maaliif siirii fayyadamte waa jinnootatti ishee dhoksa waan ta'eef. Fakkeenyaaf wanti tokko nurqaa yoo lafa buutee jette jinniit irra teesse taanaan waan sana arguu hin dandeenyu jechuudha. Akkuma keenya keessaa waan buute. Kanaaf amma warri jinnii fayyadamu kanaan nu doorsisa jechuudha halkanii guyyaa. Akkasumas immoo jara kanarraa akka Rabbi nu fageessu yookaan jara akka nurraa fageessu yookaan immoo numa jararraa akka fageessu du'aa nu godhaa. Yeroo muraasa booda asii gaddeebinee naan inshaallah mana jijjiirranne jenneetu du'aa godhaa jirra. Yoo Rabbi nu gargaare mana jijjiirrachuun keenya hin oolu. Du'aadhaan nu bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Egaan akkuma beekamu jechuudha hordoftoota keenya inshaallah yoo Rabbi na gargaare ani kaleessa gaara kana keessatti waan rakkataa tureef waan hin beekuuf gola isaanii jechuudha. Gola Yusufitti rakkataa ture, anillee itti hidhamaa ture akkasuma namoonni hundiyyuu itti hidhamaa turan Suleeman illee itti hidhamaa ture hundumaa waan hin beekuufi as keessa deemee jechuudha. Ammootu jechuudha yoo nani gaara kana keessa deeme boolla sana hundumayyuu yoon ilaale yookaan argachuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo jechuudha akkuma beektan faayoon yeroo ammaa kana Keeriyaa jalliftee jirti siirii isheetiin jechuudha.
akkasuma keeriyaatti illee hojii itti kennee Yusuf irrukuchiisuun qabaa Yusufin ajjeesisuu qaba jetteetu dubbataa turte. Egaa homa hundaaf iyyuu jechuudha jara argachuu baadhus ani amma as keessa deemee jechuudha gaara kana hundumaa keessa iyyuu marsee boolla jiru hundumayyuu nan ilaala. Yoommoo jechuudha tabbi kun hedduudha tabbi baay'ee keessatti wal miidhamaa turre tabbuma kanadha. Yoommoo asirraa jechuudha tabba biraa baafatan hin beeku. Gaarri kun hedduudha gaara hunda keessa deemnee hin beeknu. Nuti kan beeknu tabboota muraasa jechuudha tabba as gubbaa jiran keessa. Kana keessatti jechuudha yoo Rabbi na gargaara yoo Rabbi walitti nu fide jaran arga jedhee namadha. Yookaan immoo yoon immoo jara arguu baadhes keeriyaa faa yoo arguu baadhes Yusufii yookaan Suleemanii nan arga jara lamaan keessaa tokko nan argadhee yaada. Jarrillee waan waa harkaa qaban natti fakkaatu galaallee harkaa hin qabanii akkasumattidha Yusuf bareedaan kan ba'e gaafa sana manaa jechuudha. Waan tokko yoo osoo fudhatiin ba'e jechuudha. Sila yaadni isaa Yusuf yeroo manaa ba'u gaara kana utuu jarri hin dhaqqabinii qabadha jechuudha yaadni isaa jedheetu dhaadhataa ture. Gaara kana utuu jarri hin galin osoo isin gaara kanatti hin deebitee keeriyaa harkaa baafachuu qabaa jedhee jijjiiraa ture jechuudha Yusuf. Kana booda jechuudha akka inni itti yaade hin taane hin milkoofne jechuudha. Akka itti yaade sanatti hin milkoofne hooma hundaaf iyyuu inshaallah yoo Rabbi nu gargaaree yoo Rabbi nu milkeessee jedhee kanuma waliin arginu ta'a jechuudha. Yookaan jaran argaa yookaan jaran argu yookaan immoo tura jara keessaa namni biraatti dabalamee qabamuu danda'a. Akkuma beekamu gaa shukkutiidhaan jechuudha. Shukkutii itti hiitee jiru waraana Shefaayoon namoota hedduu as keessaa qabdi jechuudha. Namoota ishee gargaaran. Erga Abdallaan deeme immoo jechuudha. Abdallaattis dhaadataa jirti. Abdallaan maallaqa koo maal godhee na harkaa deemee ni fayye jettee waan baay'ee dubbataa turte jechuudha. Ammas immoo namoota biraa fidattee bakka buufatteetti namoota hedduu waraana hedduu jechuudha. Waraana jajjabaa hedduu fidattee bakka buufattee jirti. Wama hundaafiyyuu yookaan qabamuutu jira as keessatti yookaan miidhamuutu jira yookaan rukutamuutu jira waan baay'eetu jira jechuudha. Ani egaa duraan waanuma sababni uummanni akkatti wal daraaruuf bara jechuudha. Anaanaaf galuu dide gaa ta'uti uummanni ana humna kootu caalaa anatu si injifata anatu si bulchaa anatu si injifata jechuudhaan isa roorrisaa jiru. Kanaan jechuudha Yusufaan immoo akkuma beekamu dhugaa jaraa waan dhabaniif waan miidhamaniif yeroo hundumaayyuu harka kennachuu hin danda'anu.